Dubartiin onneessituudha. Kan dubartiin ergite dabeessan qabu. Dubartiin soortuudha. Bakka isheen jirtu garaan duwwaa hin bulu. Dubartiin ogeettiidha. Manni isheen keessa jirtu qorree hin mukaa'u. Waa'ee guyyaa dubartootaa yeroo kaasnu dubartooti Oromoo lafa dhiirri jiru bakki isaan hanqatan hin jiru. Har'a Maarcheet guyyaa dubartoota addunyaati. Guyyaa dubartoota addunyaa yookiin immoo International Women's Day jedhamuun kan beekamu sochii mirga hojii irraa kan jalqabe ennaa ta'u dhaabbata biyyoota gamtoomanii yookaas UN'n beekamtii guyyaa qabudha. Tokko jedhee kan eegale bara 1908 keessa ture. Gaafas dubartoonni 15,000 daandiiwwan magaalaa New York irraa sa'aatii hojii fooyya'aa kaffaltii dabalataa fi mirga fudhachuu gaafachuun hiriira ba'an. Waggaa tokko booda paartiin Sooshaalistii Ameerikaa guyyaa dubartoota biyyaalessaa isa jalqabaa labse. Guyyichi kan idil addunyaa akka ta'u yaada kan dhiyeesse dubartii rogeettii Sooshaalistii fi mirgoota dubartootaaf falmitu Kilaaraa Zeetkiin jedhamtu turte. Yaada ishee kanas konfiraansii hojjetoota dubartootaa idil addunyaa Kooppenhaaganitti qophaa'e irratti dhiyeessite. Sagantaa kanarratti dubartoonni 100 biyyoota 17 irraa walitti qabamanii turan. Yaada ishee kanaanis guutummaatti walii galan. Yeroo jalqabaaf bara 1911tti Oostiriyaa, Deenmaark, Jarmanii fi Siwiizerlaanditti guyyaan dubartoota addunyaa kabajame. Guyyichi ifatti kabajamuun beekamtii kan argate bara 1975tti waggaa ta'u UN guyyaa kana kabajuu eegale. As biyya keenya keessattis guyyaan dubartootaa erga kabajamuu eegale sochiiwwan mirga dubartootaa leellisan mul'achaa jiru. Aadaan dubartii afaan dubartii golaa olitti balbalatti cufu sun hambaan isaa hafullee bakka baay'eetti jijjiiramni guddaan mul'atee jira. Sirna gadaa ooltee bultee Oromoo keessatti dubartiin shoora olaanaa qabdi. Lola akka biddaa aangawoonni biyyaa dhaamsuun dandeenye dubartiin siinqee qabattee yoo gidduu seente nagaatu rooba. Siyaasa Oromoo keessattis warri lolee lolchiisaa ture dubartootni danuudha. Maaramii harqaa gootittiin roorroo diddee kana malees gootota dubartoota Oromoo kanneen akka Ilfinash Qannoo, Angaatuu Baalchaa fi kanneen kana fakkaatan danuu waliin ta'uudhaan qabsoo walleef weelluu Oromoo keessatti ashaaraa mataa ishee kan lafa keesse. Qubee afaan Oromootiin kitaabni ishee Gundoo Boorii jedhu kitaaba dubartii jalqabaa akka ta'e seenaan hima. Waa'ee Ilfinash Qannoos hin dagadnu. Dubartii wallee isheetiin qeerroo Oromoo sochooftee ibidda qabsoo finiinsite. Hanga hidhattee bosona galtee loluutti seenaan kan ishee yaadatu. Waa'ee miidiyaa gaafa ka'uu dubartii gaazexeessituu fi bohaarsituu jalqabaa jedhamuun kan beekamtu jabduun Arfan Qalloo dubartiin Oromoo jabduun Ashaa Qalliiti. Seenaan ishii baay'ee kan hin dubbatamne. Ashaa Qalli dubartii gaazexeessituu jalqabaa Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo irraa afaan Oromootiin tamsaasaa turuun maqaan ishee kan dheeramu. Waa'ee Profeesar Kweekumsaa dubartii yeroo jalqabaaf gaazexaan barreessu raadiyoon dubbachuun abbaa warraa ishee hayyuu siyaasaa fi doktera kabajaa Leencoo Lataa wajjin hadhaa qabsoo kan dhandhamatte. Waa'een Bal'axech yookaan Caaltuu Dheeressaa dubartii Oromoo lixa Oromiyaa Najjoorraa kaatee hojiif barnootaan biyyoota 70 kan waliin geesse. Kitaaba waa'ee dubartoota Oromoo Oromtittii jedhu The Forgotten Women in Ethiopian History jedhamu waa'ee dubartii Oromoo seenaa Itoophiyaa keessatti irraanfatamte kan barreessan. Dubartii Oromoo jalqabaa digirii sadaffaa yookaas PhD'dhaan eebbifamte ta'uu akka danfnes BBC'n gabaasa isaa kanaan duraa keessatti balballoomsee jira. Waa'ee dubartii jabduu bara 1936tti xiyyaara balaliisifte Mulummaa Beetimmiruu dhaloonni kun beekuun barbaachisaadha. Har'ammoo Kapteen Amsaaluu Gwaaluu, Kapteen Qaal Kidaan Girmaa dubartoota qixxee dhiiraa xiyyaara Itoophiyaa qabatanii qilleensa kana uranii ardiilee meeqa qaxxaamuraa jiranidha. Gama atileetiksiitiin warra akka Bosonuu Olompikii addunyaa irratti maqaa Afrikaa fi Itoophiyaa waamsisan dubartooti gadameessaa Oromoo keessaa ba'anis danuudha. Kamimeen Kamniisaa. Waa'ee Faaxumaa Roobaa dubartii maraatoonii qaxxaamurte. Waa'ee Daraartuu Tulluu urjii Afrikaa. Waa'ee qaxaleewwan ijoollee Dibaabaa. Waa'ee Xurunash, waa'ee Ganzabee, waa'ee Siifanasan, waa'ee Almaaz Ayyaanaa fi kanneen hafan hedduu galmee seenaatu odeessa. Waa'ee dubartii qaxalee xiyyaara waraana diinaa gogombifte Kapteen Asteer Tolasaa har'as shamarran ola deemuuf fakkeenya jabinaati. Walumaa galatti dubartiin haadha warraati, haadha ijoolleeti. Dubartiin hortuudha, soortuudhas, haadha dhiiraati. Maarcheet guyyaa dubartoota addunyaa baga geessan. Dubartiin waan hundumaati.